بسم الله الرحمن الرحيم دلنسو لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا افتديني رحمتك تيني لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا افتديني رحمتك تيني بسم الله مكا ربي تنجل كمنا الرحمن الرحيم تلزا بربانا وانو جن ربي نفقر قارسفنا الحمد لله قلت قلفنا إني نقر قران تكامل ددمنا وربي تبقنا وسواس شيطاني نبدا افتديني رحمتك تيني إرقما رحمتها وكرب نوكن محمد كنيت رحمة بوفن رحمة ابن كنيا من انجرمني أهلي داب صحابتك لكو سنكمني مؤمن توتا هنداف رحمتك دني اتدنقل سوكنا ددنكمني قفت رحمة نسا وجلان الرني إسركا برباني تكابران نبني ربي سيكارني قوتمتو إيماني نبدا افتديني رحمتك تيني عبد الله بن عمرو بن العاص ربي سرها جالتو إرقما ربي تين صلى الله عليه وسلم وانت دلنسو ربي جلا نجينا باسودا دو مالي جئيقا فنان ان دلنين جاني نافدي بسن جئيد دبته أبو هريرانيس ربي سرها جالتو namni tokko gara ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufe waan nattiin ulfaanne taqumatti hafazuu danda'u na barsiisi jee gaafate ergamaa rabbiitii sallallahu alaihi wasallam hin dallanin jaanii deebisaniif namichi sirra deddeebi'ee yeroo lama gaafate ergamaa rabbiitii sallallahu alaihi wasallam deebisaa wal fakkaataa kannaniif jee nuuf gabaase dallansuun amala ilma namaa waliin uumame keessa isa tokko dallansuun miira namaa jijjiira ilmi namaa cuftini dallana garuu garaagarummaan iftoochuu keessa jirti dallansuun eega amala uumamaa ta'e garaagarummaan nu jidduu jiru bakka iftoochuuti hadiisa jalqaba irratti dubbanne irraa akkuma hubannetti sahaboonni gaafii jajjabduu gaafatan rasuulli sallallahu alaihi wasallam garuu deebisaan isaanii jechuma takka qofa gaafiin abdallah ibnu amri rasuula sallallahu alaihi wasallam gaafate wanti dallansuu rabbii jalaa nageenya baasu maali jee gaafate yaa obboleeyyan islaamaa dallansuu rabbii jalaa nagee ba'uun waan laaftuun seenaa wayita dallanan iftoochuu fi waanuma xiqqoo fi guddoof dallanuu dhabuun sadarkaa isiin qabdu laala dubbiin dallansuutuun dubbii jabduudha sahaboonni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbii tana haala ajaa'ibaatiin hubatan guyyaa tokko dirree jihaadaa keessatti dubbiin ajaa'ibaa tokko mudate musliimoonni fi mushrikoonni dirree waraanaa irratti lola oowwaa keessa jiru Ali ibn Abi Talib rabbi sarraha jaalatuuti namoota waraana kanarratti hirmaatan keessa isa tokko Ali fi namtichi mushrikaa tokko wal dura dhaabbatanii qabsotti jiran Ali namicha kana lafaan dha'ee gubbabbe mushriktichi kun akka du'aa jiru waan beekeef waan biraa waan godhu dhabee fuula Ali irratti tufe mee bikka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kana osoo jiraannee nuti maal goona namicha mushrikaa kana ciccirree ajjeesuu keenya shakkiin qabu wayita namtichi fuula irratti tufu aliin dhiisee irraa ka'e namtichi hedduu rifate dubbiin ajaa'iba itti taate na ajjeesuu ni dandeessaa bar maaliif na dhiiste jee gaafate deebisaan aliin radiyallahu anhu deebiseef deebisaa ajaa'ibaati ani dallansuu dhuunfaa takkallee sirraan qabu ati daangaa rabbii dabri ta'ee isarratti fincillaan isaaf jecha siin qabsaa'utti jira eegaa ati natti tufteen booda yoon si ajjeese ammoo dallansuu tiyya haaloo ba'achuuf ta'utu mala je'een shakkee si dhiise je'een tanagaa dubbiin ajaa'ibaa waan dalagan hunda rabbiif jecha dalaguu yoo dallananis rabbiif jecha dallanuu yoo jaalatanis rabbumaaf jecha waan jibbuu fedhanis rabbumaaf jecha jibbuudha namni waan hunda rabbii isaatiif jecha dalaguu dallansuu keessattis rabbii isaatiif jecha ifto'ata
ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko sahaboota isaaniitiin irra jabaa namaa jechuun nama akkamiiti jedhanii gaafatan. Sahaboonninis nama humna akkanaa fi akkasii qabu, nama namoota hunda humnaan injifatuu danda'u jedhanii deebisan. ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkasii miti, nama jabaa jechuun nama yeroo dallansuu ifto'achuu danda'udha jedhanii deebisaniif. kanaafuu dallansuu to'achuu jechuu waan laaftutti ilaalina. ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam wayita daangaan rabbii cabu qofa dallanan, dhimma dhuunfaa isaaniitiif takkaa dallananiin beekan. yeroo tokko namni baadiyyaa tokko isaanitti dhufee huccuu isaaniitiin morma isaanii hudhee qabee qabeenya akka isaaf kennan gaafate. wayita isaan hudhesan dirmammuun huccuun morma isaanii irratti baastee ni mul'ata. ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam namicha sanitti hin dallanne, itti seeqanii waan argachuu qabu akka isaaf kennan sahaboota ajajan. gama biraatiin sahaboonni gariin gara rasuulaa dhufanii, yaa rasuulallah, imaamni salaata nutti dheereessaa jira, nuti dalagaa oollee galla, halkan dhaabbannee salaatuu hin dandeenyu, isaaf jecha masjiida irraa hafutti jirra jedhanii himan. yeroo kana dallansuudhaan gabroota rabbii akkamitti masjiida irraa ariita jedhanii imaamichatti dubbatan. dallansuu ofii to'achuun mallattoo gaaroominaati. nama gaarii dalagu ammoo rabbiin jannata isaaniif kennuuf waadaa seenee jira. suuraa al-imraan suuraa 3ffaa aayaa 133 fi 134 irratti gara jannata araarama rabbii keessanii taatee fi bal'inni isii akka dachii fi samii taatee isii warra rabbi sodaatuuf qophooyte ariifadha. jannanni tun warra bal'oo fi dhiphoo keessa jiraatanii qabeenya isaanii arjooman, dallansuu isaanii warra to'atan, warra namootaaf dhiifama godhaniif qophooyte. rabbi warra gaarii dalagu jaalata. akka aayatoota kanaatti jannanni haga dachii fi samii bal'atu sun namoota dallansuu isaanii to'atanii fi namaaf dhiifama godhaniif qophooyte. kanaafuu jannata sana argachuudhaaf dallansuu keenya to'achuun barbaachisaadha. rabbii warra wayita dallanuuf to'ate dallansuu rabbii jalaa najaa bahuu nu haa godhu jecha qophii teenya tanumaan golobna. wassalaamu alaikum warahmatullaahi